Dhiiroo. Qaxalee. Kormee. Utuu wal dhaggeeffanne hin wayyuu garuu. Haa ta'u booddee garuu kaardii naa bitii paakeejii naa guutii hin danda'amu. Ati kaardiif paakeejiitu si dhibee miti? Egeree miidiyaan yeroo gabaabaa keessatti erga hundeeffame faarfannaawwan hafuuraaf koomeediiwwan gaggabaaboo hedduu uummata biraan ga'uun jaallatamummaa guddaa akka argate wal naman gaafachiisu. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu? Kuni egeree miidiyaadha. Akkuma kanaan dura gochaa turre ammas sagantaa addaatiin gara keessanitti deebine innis immoo obboleessa keenya tokko biyya ambaa keessa asiif achi deddeemu qabannee dhufne arganneerraa kanaafi obboleessa keenya waaqoodha. Obboleessa keenya waaqoon yeroo baay'ee sagantaa adda addaa irratti kan beektan ammas nu bashannansiisuuf biyya warra jiran quubsee gamammoo gara biyya ambaa warra jiran kana quubsa jedhee gara kanatti deebi'ee jira. Kanaafi obboleessa keenya qabadheen dhufe obboleessa keenya baga nagaadhaan gara egeree miidiyaatti dhufteen sin jechuu barbaada. Thank you Gaaddo. Thank you yoon jedhee rakkina qabuni. Kan keedhama. Biyya Ingiliffaa jira wali. Amma eenyuti hiikaa afaan hin barana. Ofii boqonii hiika. Baay'ee galatoomii keessumaa gootee asirratti waan naafeetiif ulfaadhu. Baay'ee gammadeera haasaa keenyatti ariifachaa jira gaama. Gara haasaatti gallu. Gara haasaatti galla. Gara gaaraatti ol baata. Maal yeroo darbe seexanni lola baay'een kaamne hojii keenya kanarratti. Baay'ee karaa namoota hedduu seexanni baay'ee ni lolee. An akkam akka ta'e hin beekan jilbi keessan eebbifamu. Ayyaanni hundaa oli. Egaa wanta haasaa jirru kana egeree koomeedii irratti argattu. Baay'ee namatti tola dhugaa akkuma sira dubbadhee carraa kanaan teenyee dhimma kanarratti haasa'uu keenyaa fi atiiltee dhuftee sagantaa akkuma dubbatame egaa namoonni naannoo Twin Cities jirtan magaalaa Minnesotaatti dhiyoo warri jirtan illee kottaa isiniin darbini September gaafa 7 Minnesotaatti geggeeffama. Isiniin darbini kottaa ooftanii isa ta'u filaa illee gootanii ta'e itti dhuftanii gaariidha. Boleessi keenya isin jalaa sokkinaanii nu ittiin gaafatamnu dubbanneerra fixanneerra jechuudha. Kanaaf gaafa September 7 egaa sagantaa addaa akka qabdu beekna. Biyya egaa yeroo darbee fagoomatti haasofne egaa dhimma maatii keetii irratti wanti ati keessa dabarte wanta salphaa miti. Isuma irratti iyyuu darbee rakkoo sana hundumaa dhiifamaan dabarsite. Amma immoo sadarkaa kanatti ga'uun kee dhugaa baay'ee nama boonsa. Baay'ee sitti boonna. Akka nama dhalataa biyya okkootiittis taate laga bishaan alaltuu wajjin dhumnee guddanne bishaan laga fakkaree bishaan laga fakkaree bomba laga fakkaree wajjin guddanne. So kanaafi dhugaa dubbachuuf otee haalli achitti ta'e sun baay'ee nama gaddisiisa ture. Amma immoo maatiin kee akkamitti jiru harmeen kee obbolooti kee? Yaa yeroo sana egaa akkuma yeroos gargar fagoo turre egaa akkam qaamaan waliin agarre. So amma waggaa 6 waggaa 7 deemaa irratti fakkaata. Taateen sun yeroo ta'e egaa baay'ee waan hamaa ture. Wanti sun garuu egaa namootni baay'een birmatanii namooti baay'een nu bira dhaabbatanii egaa kitaaba koorrellee kaa'uuf yaaleera. Namoota hedduu carraan tokkoon bilbilee galateeffachuu waan hin qabneefi kitaabuma irratti barreesseeraa fi maxxansa adda addaa irra kaa'eera. Oromoo baay'een biyya keessaa biyya alaati baay'ee yeroo sana baay'ee nu bira dhaabbatan akka maatiitti jechuudha. So namoota fagoo jiran gaafas galateeffadhe egaa carraa kana erga argadhe immoo isinis immoo daawwattoota keenya fuulduratti taankii isin jechuun barbaada. Baay'ee galatoomii yeroo sana al tokko namoonni si gargaaruuf fedhii qabaachuu qofatu hin taane karaatti namootni nama sana gargaaran wal agarsiisuun iyyuu wanta guddaadha si galee. So yeroo sana walii wajjin haasa'aa turre si wajjiniini shooraatii wantoota sana keessatti taphattee yoomiyyuu waan irraanfannu miti akka maatiitti. So baay'ee galatoomi isin jechuun barbaada. Yaa hojii ba'eessa akkasii gaarii gaafa gootu namni tokko gaarummaa nuti har'a goonu bor ija akkamii akka godhatu hin beeknu. So barumsa guddaa nama biraaf iyyuu hin ta'a jedheen yaada.
caalaatti immoo sana dura iyyuu ani fedhi qaamaa waliin beeknu sirriitti iyyuu diteelii haasofnee mayyuu hin beeknu garuu akkuma nama maatii tureetti akkuma obboleessa turreetti rakkinuma sanarraati kaasnee iyyuu baay'ee immoo kiloozii taane qaamaan iyyuu wal agarree haasofnee teenyee hin beeknu sana booddee siin jechuu fedhanii so taankii siin jechuun barbaada namoota si duukaa ta'anii nu bira dhaabbatanillee baay'ee galateeffachuu barbaada. Maaliifi karaa goofandimii haa ta'u karaa maalii haa ta'u qarshii isin walitti qabdan suni tokko nama sanaa egaatillee yeroo sana namoota kontribiutii godhan hunda isaanii iyyuu iftoominaan naa ergitee turte abaloo akkas godheera abaloo akkasii godheera jettee so hunda isaanii amma sirra deebiin galateeffadha taankii jechuun barbaada amma haaluma gaariirra jirra akkuma argamu kan. Baay'ee dhugaa we're happy baay'ee nuti tola nus carraa kan argachuu keenya baay'ee gammanna keessumaa baay'ee kan konsernii na godhaa ture maatiin kee kam ta'u haalli sun baay'ee yeroo waama jibbisiisaa ture waama sodaachisaa sammuu namaatti dhaga'u jibbamu ture garuu amma kanatti jabaattanii sadarkaa kan argamu kee arguu baay'een gammada ansawaafi guddaa waaqayyoof galanna ta'uun jedhaga kan biraa waan jedhuun kan biraa hin qabu harmeen keessa jiru amma. Haati koo magaalaa Naqamtee jiraatti. So isheen Naqamtee jiraatti obboloonni koo tokko ana bira jira kaan immoo garuma Naqamtee jiraatu. Egaa gaafa gurguddachaa deemtu numa faffacaatamiti jedhe atillee gaa sassaabbattee tawarran keessanii so akkasumatti jirra egaa baay'eessa jireenyi baay'ee gaarii. Baay'ee namatti tola egaa bareedaadha. Meeqa amma wadda gaddala warri soddaa keessa amma gaati komeediyaan waaqoo jedhamtamu. Wanti jennu gaa hin jiru ati digirii isaa eessatti fudhatte jechuun mee kana nu ibsisaa xinnoo ishee. Kan koomedii forjidiin hojjechisiifadde. Forjidiin hojjechisiifadde. Hojii koomedii kanaan hojii aartii hojii wal qabatuun baranne waan sidhu. Barumsaan digirii baradhee kompiitar saayinsiin baradhee yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Kompiitar saayinsiin baradhee akkuma carraatee digirii lammaffaas immoo holistic child developmentiin baradhee. Child development. Ijoollee sana guddisa. Komeediitti. Komeediitti guddisa adeemana. So barumsi koo sana wajjin waliin qabatu ture. Garuu al tokko immoo kennaa si keessa jiru immoo bakkaaf yeroo isaa eeggate carraa isaa gaafa argatu immoo si keessaa ba'uun isaa nafu. So kara kennaan si baasteerra immoo baata gaal tokko. Inni barumsaa barbaachisaadha akkuma jirutti ta'e inni immoo si deeggara waan biraa hojjechuufi. So sanuma sana keessa gara kanaa dhufne malee barumsisaa warruma baratu barata koomedii nuyi hojjennaa warri kaan immoo. Dhaggeeffattoota keenya dhageessaniitu gaa waaqoon child developmentii kan inni maastersiitti qabu. Warri ijoolleen keessan koomedii akka baratan barbaadani gara waaqootti rifeer godha. Baay'ee nama dhiba garuu waan hundumaa caalaa barumsi isattiin hojjettu sana caalaa sammuu keefillee gaariidha. Barattee digirii qabaattee sammuu kee bal'isa. Maaliif wantoota adda addaatti exposed taata. Sammuu kee bal'ataa adeemu godha. Yeroo baay'ee manuyi walitti rileetii gochuu duwwaa irratti yaadna. Garuu yeroo barattooti wantoota baay'eetti exposure qabaata. Dubbisuun qabaa sammuun kee bal'ata. Kun illee koomedii kana keessatti contribute godhee jedhee yaada. Namoota baay'ee hojiiniyyuu an tokko amma namoonni tokko gaafa kompleenii godhan nagaa square root of 9 mana barumsaatti baradhe malee jireenyatti hin fayyadamne yeroo isaan jedhanii nagaa. Garuu I think mana barumsaatti problem solving ma barana natti fakkaata. Square root of 9 solve gochuu barteennaan as dhuftee immoo rakkina wayii tokko solve gochuu hin danda'aadha. Sammuun kee sanaaf reedii si godhaadha malee dirqama wal qabachuu hin qabu. Aannan jaaladha barumsa warra pro education warra barumsa jajjabeessan keessa jiru. Namatti tola ijoolleen keenya biyyaallee amma yeroo ammaa kana baay'ee baratu. Kanallee jajjabeessuun of course haalli biyya keenyaa baratanii taa'uun xinnoo al tokko frustrate nama godha. Garuu
cal jedhanii taa'urra immoo sammuu ofii bal'ifachuun baay'ee gaariidha. Namatti tola. Egaa isarra egaa baay'ee iyyuu hin turru. Egaa waa'ee barumsa keetiis haasofneerra. Amma sila itti akkuma qoosaatti haasofnu waa'ee kaameraa kaasee turte. Maalin kaameraa viidiyoo koomedii yeroo hojjettan amma kaameraa meeqa fa'aa gargaaramtu? Isa kanan kaasee daawwattoota keenya akka baranii fi asuma yeroo lama taanee teenyee waraabamnu akkas kaameraa shammoo ja'atu jira amma. Nuti biyyaatti nama 15 iyyuu kaameraa lamaan waraabnu. Kottaa keessa galaa illee akka nama suura kaasutti. So koomedii egaa biyyatti kaameraa equipmentii humti ittiin production hojjettu rakkisaadha biyya keenyatti xiqqoo. Gatiin isaa mi'aadha. Asii toluma isinii kennu ta'ee waan isaan beeku baay'eedha kaameraanii. Qodaanii isin production qabdan baay'ee beesadha. Sanumaaf jedheen baay'ee namatti tola. Kanatuun garuu danda'eema tokkuma keessaa luqqisadhee galee irratti tola. Yaa carraa kanaani obboleessa keenya itichaa guddataa namootni hin beekne hin jirtani obboleessa keenya itichaa guddataa ODM Oromoo Diaspora Media yoo doggoruudha baadde kanumadha. Oromoo Diaspora Media galateeffachuu barbaannaa guddaa galatoomii istuudiyoo isaa keessa jirra amma sa'aatii kanatti isatu kaameraa nutti naannessee jira jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomii siin jenna. Mataa kee falata nan falata mataa kee nan falata mataa kee Naajjeesaa akkachuma dhageen sirbaa argachaa. shubbi sirriitti qaba shubbi Maala shubbi sirbi maala shubbi saree nama garan. ati eenyu maqaan kee Maal godha maqaa koo harkaa himi fudhatan hundumaa jiru. ajjisu maqaa nan falata eenyu maqaan keeti Tolaadha maqaan koo. Mee gara koomediitti akkamiin dhufteeti? Akka dubbatte egaa barumsa isaan baranne maatii kee keessa waan akkasiitu jira moo akkamiin dhufuu dandeesse gara sanatti? Amma hojii gara koomedii kanaatti kana dhufe jalqaba garuma taatummaatti kana dhufe yuunivarsiitii keessa yeroo jiru. Ani isa dura nama dura dhaabbadhe haasa'uyyuu nan sodaadha. Amma yeroo kilaasii barachaa turre iyyuu namoota dura dhaabbadhe haasa'uu maaloo gumii miidiyaa fa'aa wanti jedhamu jira. Yeroo inni ijoollee barataa turre sagantaa mana barnootaa kan reediyoo fa'aadhaan darbuu fa'aa tureera maal fa'aa tureera garuu sana keessatti hin hirmaanne badaa nama dura bee waa haasa'uun jaalladhu ture garuu egaa yuunivarsiitii nan dargaggoo bitee hin beeku xiqqoo ija jabina fideen isteejii gara kan feelooshipii kan amantoota achitti hojii diraamaa hojjechuu jalqabne diraamaa koomedii iyyuu hin taane akkasumatti noormaalii diraamaa amma akkas hojjennee sana booddee carraa adda addaa banamaa dhufe yeroo sana eebba kompiitara saayinsii barannee gaafa eebbifamnu sagantaa eebbaa keenya irratti diraamaa tokko hojjennee inni waraabamee qilleensarra ba'ee duubdeebiin namaa gaarii ture sana booddee immoo kan eebba kitaaba Abdiisaa Balaachoo Abdiisaa hiriyaama keenya waliin barannee kan isaa irratti immoo viidiyoo jedhu tokko hojjennee innis immoo baay'ee deemee sana booddee waan tokko tokko hojjennu immoo garee miidiyaa fa'aatti hin godhumne isa immoo booddee kaasnee haasofna. Baay'ee nama dhiba. Eetuma yaadameen jechuudha. Ani koomedii miti baay'ee diraamaa faarfannaa wayii irratti si argeera. Yaadatta kamittiin achi dhufte? Kamitti gara kanatti si fidanii? Ilaamee irratti na argite? Faarfannaa biliif kan ijoollee kaayyoo natti fakkaata. Kan ijoollee kaayyoo waldaa biiftuu booleetti. Yes. Gurmuu ifa biiftuu jedhamu tokkotu ture. Tiimii aartii diraamaa fa'aa hojjenna turre achitti. Isaanuma keessaatti ijoollee kaayyoo kiliipii hojjetuyyuu namuma xiqqoo fuulli isaa fuula ijoollee fakkaatu barbaada. Malee umuriin koo yeroos deemeera iyyuuti. So isaanii wajjin deemee aaktingii isaan gargaare yeroo sana. Sirrii. Laga keessa fiidda? Laga keessa fiigaa turre. Amma baanii irra karaa. So isa booda viidiyoo taanu tokko kanan arganii. I think OBN irrattis viidiyoo wayii tokko hojjetta turte. Yes. I think akka stage wayii irratti. OBN irratti hojjennee turre. Isa sana booddee OBN irratti steejii ayyaanaa tokko hojjennee turre. Kan ayyaana waggaa ta'u kan faasikaa ta'u yaadadhu. Akkas hojjennee ture. Yeroos akkas waama ifee badu wayii waggaatti al tokko
sagantaa wayii irratti kiliippii wayii faarratti ture kan. Sana booddeetu sun walitti dhufee televezyiinii mo'aa wajjin sagantaa tokko hojjechuu jalqabne kan ayyaanaa wayii waan akkasii jira. Darbee jechuudha waggaatti si'a 2-3. And then yeroo sana wajjin haasuuf deemtee ani yeroo jalqabaaf. Sana booddee si wajjin haasuufne yeroo dhufe gaa yaadii waan walitti fufaa maal hojjetamu naam jedhu gaafa sana naa kaasteetii. And then asumaan irra deebiin thank you sin arragaa galatee wasitti baay'isee waasaas kaawwadhu malee. Haasa'aa turre yeroosi walitti fufaa hojjechuu akka barbaannu piroojeektii wayii akka qabdus naa kaasteetii ijoolleettiin himee gammachuudhaanii walii wajjin hojjechuu jalqabne viidiyoo jalqabaa lama hojjenne walii wajjin viidiyoo lama hojjenne si argine. And then yeroo jalqabaaf tiimii piroodakshinii ofitti dabalee dur ana amanuu miikii mafaataanii hojjenne ture. Amma tiimii piroodakshinii walitti dabalee egeree miidiyaa wajjinis hojii dhaabbataa hojjechuuf waan ka'eef jechuudha. Dan tokko lameen jalqabnee viidiyoo baay'ee hojjenne egeree miidiyaa wajjin. Dhugaa dubbachuuf ta'e hojii babbareeda hojii nama boonsu baay'ee hojjetan hojii sana irratti. Kanaafillee anillee isin galateeffachuun barbaada. Mo'aa irratti yeroo isin guyyaa ayyaanaa dhuftan isin argan ture isarratti argee carraa kanaallee dhugaa dubbachuuf ta'e ani mataan kollee televezyiinii mo'aa galateeffachuun barbaada. Maaliif namni bakka tokko jalqabaa obboloota keenya kanallee yeroo isaan hojii ayyaanaa sanallee yeroo isaan hojjetanii achi ba'uudhaaf qooda fudhataniitu kanaafillee galatamaan isiniin jedha. Indaa isinillee keessumaa viidiyoo tokko kanumti baay'ee mana dinqisiisaa ture waa'ee faarfannaa wayii baasuuf istuudiyoo deemtee tokko. Diina koo atillee nagaaddaa inni immoo na haguugaa maal hojii anaa wajjin rakkatta na yagaaduudhaaf deemtee boolla qottaa ani immoo irran utaala. Utaales deebi'ee sin arguu atis deebitee narran boolla qottu. Diina koo. Maalirratti yaada akkasii isinii dhufee? Maaliif? Maalirratti nu dhufe itti fakkaate yeroos televezyiinii mo'aatu televezyiinii hafuuraa jalqabaa ture televezyiinii mo'aa. So namoota hundumaatu faarfannaa koonaa dabarsaa jedhee itti erga. Viidiyoo waraabanii maal jedhanii egaa namni immoo dandeettiin isaasii jedhiran siinii walakkaa makaasa. Yeroo sana televezyiinii mo'aa irratti faarfattoonni baay'een faarfannaa keenya nu daddabarsaa jedhaniitu itti ergu. So egaa baay'ina keessa immoo mudaan tokko ni bu'u faarfannootuma ergaman keessaa tokko sagaleen gaarii miti, kontentiin isaa gaarii miti, walaloon isaa gaarii miti. Sana ilaallee mateenyaa sofneetu waan kana amma nama hundumaaf deddeebisuu irraa hubannoo kanaa nama hundaaf akka tuumnu pilaatfoormiin tokko jira waan ta'eef kaaraakterii tuumne maan hojjennu jennee so guddisee wajjin taane faarfannaa hojjechuu deemne. Sagaleen hin jiru, walaloon hin jiru. Guddiseen immoo yeroomayyuu kiliippii gidduutti dhaabaatiin lallabaa jedhama. Guddisee jechuun Maanuweel Taaffasee jechuudha. Maanuweel Taaffasee viidiyoocha irratti argite ta'e utuun gidduu galeemayyuu kaaraakteriin fudhadhee hojjetu mul'achuuf hin jedha. Amma kiliippiitti mul'achuuf jedha. Tajaajila fa'aa Keeniyaa deemee tajaajila jennaan qofaa miti lamaa keenyatu mul'ata. Of tuulummaan ta'uu reekuni. So sanaaf inni hojjennee gaarii ture ni ba'eessa ture. Ammayyuu gaafa al tokko anu gaafa ilaalu ba'eessadha. Olan ba'ee gadaan ba'ee ture. Baay'ee wanta kakaafnu viidiyoon baay'ee kakaafnu nama kolfisiisan hedduutu jira. Kolfisiisan iyyuu malee nama barsiisu yeroo sana dhugama dubbachuuf ta'e namoonni hundumtuu kiliippii baasumaaf gara istuudiyoo deema ture. Anumaaf situn qabu yeroo sana. Anumaaf ati baafannee amma takka atumtuu waaja. Itti didee wayyaadha. Ati maa guutummaa masaanii qabda gaati. Faarfannaa hundumtuu si bira dhufa. Tokko immoo kan mo'aarraati kan humti ani yeroo hundumaa yaadadhu. Egaa sagantaa keenya dheerachuu danda'a. That's okay fataa hinnaarra. Paadkaastii dabalee kuni interviiyuus mini. Kan mo'aarraati isa Itu wanti kun gatiin kana irratti kun akkas ta'e
hin jaallanna ture. Akka pirezidaantiitti. Pirezidaantii wanni dhiyeessee tawansa. Sirriidha. Yeroo koronaa namoonni hundumtu manatti hin galleedha. Harre. Warri mana galtan kun hojiinis hin jiru waan ta'eef tokko keessanii fi daakuu kiiloo 2 barbaree kiiloo 3 maala sukkaara kiiloo 4 mana keessanitti utuu isiniif hin nutti tola. Isinni kennineera namni kan inni. So dhugaa dubbachuu hojii baay'ee dinqisiisaadha. Even egaa akkuma dhaggeeffattoota keenya akkuma waaqonni dubbate garee koomediidhaani. Garee koomedii ennee moggaafne nu yeroosi hojii dhaabbataa koomedii walitti fufinsaan yeroo jalqabaaf dhiyaatu waan tureefi koomediin yeroo jalqabaaf hojjetame tun ta'in walitti fufinsaan hojjetamuudhaaf yeroo jalqabaa ture. Waaqonfaa kana keessatti gahee guddaa taphatanii kanaaf hojii isaan hojjetan keessaati tokko jira ture mataa gadi qabachuu waan jedhu wayii tokko kun isa jalqabaadha. Mataa gadi qabachuu. Rifeensi koo jira ture yeroo isin dhibu kun waggaa meeqa dura jechuudha kun. Kun amma gara waggaa 5 dura. Waggaa 5 dura. Jedhee yaada. Nan yaade rifeensi koo. Viidiyoo akkasiifaa hojjechaa turtanii. Aayidiyaa isaa akkamittiin fiddu amma? Nuti akkamitti hojjenna sitti fakkaateeru. Amma hojiin keenya baay'een isaa hojii tiimiiti. Namni tokko yaada tokko fidaa amma yoo miikii yaada tokko fidatee teenyee immoo hin gabbisna. Akka tiimiitti barreessina wanticha. Yoo kun ta'e jennee diskasii goona waan ta'eef iskiriptii gaafa barreessinu iyyuu hunda keenyatu irratti hirmaatee wanta jiru jalqabisaa kana ta'uu qaba, gidduunsaa kana, dhumisaa kana ta'uu qaba seeruu hunda keenyatu barreessa. Tiimiidhaan waan barreessinuufiti siifis akka ta'utti, anaafis akka ta'utti, isaafis akka ta'utti hojjenneetu hundumti keenya ba'eessa hojjenne yeroo sana. Utuu annatu barreessee itti geessa ta'eeti point of view koo qofaan hojjetame wantichi waan ta'eef gaariin dhufu. Hojii tiimii waan ta'eefiti baay'ee gaarii ta'a. Hojiin ati mee garee miidiyaa irratti hojjetan keessaati kan baay'ee mas dinqisiisu kana itti faamantati waan yaadattu fa'aa jira? Ani tokko isa waa'ee riqichi baduufaa tokko isa yaadadha. Kanaafiyyuu amma karoorri bara kana karoorfanne 99 raawwatameera. Isheen persentii tokko sunis riqichatti matiin argamneef malee 100% raawwannatu. Karoorri keenya bara dhufu immoo kan qabannee jirru amma riqichawwan akkas lolaadhaan babbadanii jiranii bakka jiranitti uummati meeshaa qabu. Qottoodhaan, gasoodhaan waan qabu hundumaan nu gargaaree barbaachisaa akka deemnu fi riqichaalee iddoodhaa ka'an gara iddootti akka deebisnu karoora guddaadhaan qopheessinee jirra. Sirriitti 100% raawwatame 9%. Dhiyoo kanayyuu riqicha wayitee eebbifamee jigee natti fakkaata biyyaati. Riqicha wayitee eebbifamee jigee ta'uu tokko booddee viidiyoo isaa namni fidanii isaa hojii walirra kaa'anii gaafa isaan dhiyeessan argaa ture sooshaal miidiyaa. Inni baay'ee bareedaa ture. Inni gamaagamii waggaa ture isa kan waggaa tokko kan seektara hundumaa ture. Riqicha wayii tokkotu eebbifamee badeetu aanaa biraatti qabanii achumatti eebbisanii ture achirraati. Hojii qulqullina hin qabne hojjechuun gaarii miti akka jechuuti. Inni bahee saraa tokko qola kitaabaa isa jedhu tokko 3 taanee akka interviyuu biyyoota garaagaraa irraati. Kitaaba tokko qola isaatiin jajjii gochuun gaariidha moo gaarii miti isa jedhu. Inni falmii bareedaa ture. Dooktarii turte achirratti. Dooktariis ture. Dooktarii turte isayyuu wayitti speeshaalaayiz gootee. Hunda isaatti fiiziksiittis, baayolojiittis, keemistiriittis speeshaalaayizii godhee ture. Speeshaalaayizii saayinzii uumamaa. Xiinsammuu eeguudha. Inistiraaktarii xiinsammuu inni immoo si qorata. Isa qorataa ture immoo eessaati akkamitti danda'amu kunii jedhu isaan immoo yeroo suma jalqabdee wal dhabdiin bakka amma yoonaatti fufeera. Bara sana nan yaadadha bara koovidiidha. Keessumaa yeroo interviyuu sanaa isin iddoo adda addaa teessanii interviyuu taatu. Roomii adda addaa keessa teessanii akka kanattiin dhiyaate jechuudha. Baay'ee na dhibatu rakkataa. Biyyoota garaagaraa keenya. Ati afaan adda addaa haasoftaa? Afaan akkasii eessatti barteet afaan adda addaa haasoftu?
Ani Interview sana irratti baay'ee macimaa turte. baay'ee Yaa. baay'ee anarran dubbadhagaa kana biyyoota baay'ee naannaa beektan Yaa. halkan irra yoo rafu abjuudha. Yaa so Profeesarichatu biyya Faransaayii jiraate ture yeroos. So bonjour jedha garuu isuma iddoo meeqatti hiike immoo Ingiliffa sana bonjour hima sana iddoo biraatti hiikaa ture. Yaa so inni bareedaa ture baay'ee inni ergaa guddaas qaba ture. Boosaa qofatu hin taane. Yaa nama tokko fagootti jaji gochuu dhiisuu rakkinuma namooti baay'een keessa jiran waan ta'eef namni tokko amma waaqoon fagoomatti akkasii yookiin gaaddisaan akkasitti fagoomatti akkasii namni tokko abaluu akkasii itti siqtee gaafa laaltuu fi keessa namaa gaafa laaltu gargari. So akkuma sana kitaabumaan qabdeeyyuu namni keessa isaa ilaalumoo waa irraan barate inni masi'aan. Yaa waa'een qola kitaabaa baay'ee viidiyoo dinqiidha. Egaa yoo danda'ame gidduu galchina hordoftoota keenyaa fi yeroo baay'ee immoo viidiyoo naannoo viidiyoo 4-5 walitti fufeensaan waa'ee machii irratti hojjettee turte. Gara miidiyaa irratti. Aayidiyaan sana akkamittiin sii dhufe? Yaa ani anamma yeroo baay'ee anamma namni ati nama kolfisiista maaltu si kolfisiisa naan jedha. Ani nama machaayetu na kolfisiisa. Ani yeroo siin jedhu machooftuu nan jaalladha yeroo siin jedhu machaa'uun jaalladha tun taane namni machaa'ee akkaataan itti addunyaa kana ilaalu na dhibana. Namuma tokko kabajaa immoo akka itti salphisanis beeku sana. Salphisaa masi kabajuu danda'u. Ituma si dubbisanii si galateeffatanii badasiisii jechuu danda'u. Namni machaa'ee sammuusaa daangaan qabu. Xiqqoo safuu keessaas hin ba'a. Maaliif akkuma itti dhufee haasaa waan ta'eef inni haasaa san nan ilaala. Namni machaa'ee yeroo darbanii duukaaf adeemee ilaalee beeka. Yookiin nan haasofsiisa waa akkamii akka isaan itti haasa'an. So sanaaf jedheen gaafan ergaa wayii tokko dabarsuu barbaadu kaaraakterii sana ta'uuf illee gaana xiqqoo natti cima garuu dhugee machaa'ee waan hin beekneef garuu attam hin taane ani kan na dhibu yeroo machoofte sana keessatti viidiyoo tokko kan yaadadhu viidiyoo sana keessaati waardiyyaa turte waardiyyaa taateeti ammayyoo mittanii kana waardiyyaa taa mirgi waardiyyaa eegamu fakkarta isayyoo ani hindaa'am dhiiseen as ta'a malee Tiraamp na waameera isuma raawwate ammasii galee. Tiraamp akkuma jedha jirroosh. Yaa termii jalqabaa ture yeroos Tiraamp. Termii jalqabaa ture. Yes. Tiraampiin na waameera dhaqee dhiisee Tiraampi dhaqee eeguu nan danda'a jechuudha. White House gatii gadi bu'aadhaan jette. Gatii gadi bu'aadha. Yaa. Amma kunoo gatii wal kaa'aa. Garamaa maaliitiin mul'ata hooti. Mul'ata. Raajii. Yaa viidiyoota kana gargaaraa jiru. Baay'ee gaarii gaafa kaaraakterii machaa'an hojjettu firiidamii sana argatta. Yaada kee akka barbaadde xiqqoo ekspreesii gochuu fi si hubata namnis kaaraakterii machaa'aa keessatti waan ta'eef waan irraa eegamu tokko haasaa akka barbaadde ammanni tokko jira eegalee koomeedii irratti kan hojjedhe tokko lamataa ciisaa sadii ta'a kaa'aa kan jedhu tokko namni cidha irratti illee yeroo jala galchadhaan argatu tokko. So haasaa akkas akkasii haasa'uuf amma sii mijata gaafa kaaraakterii machaa'aa ta'u. Yaa so innis bareedaa ture. Baay'ee. Hojii baay'ee yaadanne. Walii yaadachiisuun gaariidha. Yaadachiisuun gaariidha. Waa'ee biyya diyaaspooraa kana baay'ee hojjette ati. I think mul'atuma sarraati fakkaata gaa. Yeroo tokko diyaaspooraa jettanii viidiyoo wayii tokko hojjettanii akka itti namni biyya kanaa dhufee biyyaatiifaa nama fudhatee achi as dhufuufaa. Eebbaa hojiinis inni kaaraakterii gara diyaaspooraa gara biyya alaa kanaa eebbaama hojiin hojjenna ture. Maybe kanaaf warra sana dursinee dhufnee laayidha iyyuu shakka. Eebbaan anna yaadadha eessatti akka eebbaan galee yeroo koomedii hojjechaa turre sana. Eebbaa jimmoostilii waa'ee faarfannaa wajjin hojjechaa turre. Garuu eebbaan baay'ee eebbaan nuftam. Eebba si eegaa irra. Jirta. Namatti tola. Ijoollota kanaa akkamitti wal barteeti warra amma koomedii wajjin hojjettu kana maaltu walitti isin fide? Sitti wal agartan. Milkeessaa wajjin inni milkeessaan akka carraatee mucaan ajjootinis
daa'imummaa makaasni wal beeknasa mana barumsaatti waluma wajjin barani inni warra bishaan fakkaree dhugee keessa jira. So Amaanu'eelii wajjin yuunivarsiitiitti wal barree and mucaanii Mararaa jedhamu tokko nu duukaa ture inni gidduutti kan Nanawwee keessa badee malee inni nu biraatti hafe. So amma ijoollee walii wajjin hojjennu warra akka Galataafaa immoo yuunivarsiitii booddee wal agarree waggaa 7-8 dura televezyiinii mo'aafaatu wal barsiise amma Galataafaa wajjin achi hojjeta ture so sana booddee warra madraamaa hirkoo walii wajjin hojjennu naannoo sana booddee wal barree kaameraamaanotis jiru by the way tiimii gaafa jennu amma namootni ana amanuu fi Miikii fa'aa argaa warra kaan immoo dudduubatti immoo Galataafaa arga malee warri kaameraamaanotni jalqabaa akkasanii nu duukaa turan jiru. Warri televezyiinii mo'aa keessatti waraabaa jiranii warri ammammaatti waraabanii egaa isaan kaameraa dudduuba dhaabbatu waan ta'eef badaa mul'atanii anis ni jira. Qabamtanitti akkasitti wal barree yuunivarsiitiitti hojii wajjin hojjechuu jalqabne egaa yuunivarsiitiitti erga baanee immoo sagantaa isaa warra akka sila kaasne sanatti kan televezyiinii dhufnee achi booddee garee koomeediitti dhufnee garee koomeedii booddee immoo sagantaa televezyiinii jalqabne televezyiinii kan FIB wajjin jalqabne sitkoomii sirna jedhamu tokko kutaa 21 deemsisne isaa sana booddee immoo gara hirkootti dhufne jechuudha. Sirna koo walakkaa egeree miidiyaa irratti hojjettanii isa boodaatiin kallattiidhumaan paartii gara paartii 10 fi amma dhumaatti egeree miidiyaa irra turtamete isa booda kallattiimaan gara TV'tti guddinni keessanii oluma jechuudha. Mul'atuma irra keessa oluma beeda wala beede gadi bu'een qabu malee lugu gaariidha. I'm so happy baay'ee natti tola. Ituma laallu dhugaa dubbachuu batee koofiin jedhamtu turte amma koofiin jiraachuu hin jiru isa hin beeku isin jirtu waan hundumaa caala tiimiin kun jabaatee amma kana sadarkaa viidiyoo tokko hojjechuu irraati sadarkaa TV irra ga'uuni dhugaa dubbachuu batee baay'ee nama boonsa. Akka maal dhabeetti asirratti yaada tokko namni biraas yoo waa irraa nu hubate yaade amma fakkeenyaaf al tokko gaafa miidiyaatti baatee mul'attu namni saksesii akka mataa isaatti garuu iddooma guddaadha namni jedhu tokko gaafa geessu overnightii maal kanuma tokkotti waan dhufe wayii seenan viidiyoo hojjetamu baay'eetu jira viidiyoon tokko gaarii ta'a tokko immoo gaarii siin ta'u hundumtuu piroosesii mataa isaatii qabaata viidiyoo xiqqoorraa jalqabna waltajjii irraa jalqabna immoo nuti viidiyoo nuyi jalqabatti hojjennee waraabamne sanatu dhaqanii ilaalaniiti amma kaameraa baatee inni waraabu sun hin kolfatee hin beeku kaamerichi nurgufamaa ture so qulqullinni isaa baay'ee amma kanatti hin turre fooyyessaa immoo dhufnee gara egeree koomeediitti dhufnee gara FIB sirna koo fuunee deemnee achi booddee immoo televezyiinii Itoophiyaa kana immoo hirkoo fuunee deemne jechuudha. So piroosesii baay'ee qaba kun immoo jabina kee qofaan hin ta'u tokko carraa immoo si barbaachisa namoota si bira dhaabbatan immoo si barbaachisa. Nuun amma akka tiimiitti isteeppii dabarre hundumaatti namoota nu bukkee dhaabbatan baay'eetu ture. Siigalee yuunivarsiitii yeroo turre namoota isteejii nuu kennan baay'ee turanii. Achi dhufnee televezyiiniitti namoota nu affeeran turanii egeree koomeedii irratti kunoo si wajjin hojjenne so achi booddee immoo gara TV'tti akka sanaatti dabarre jiru namoonni adeemsatti deemtu keessatti immoo namoonni ashaaraa sii ka'an immoo jiru jechuudha. Dhugaa baay'ee hojii dinqiidha kan hojjettanii warra TV Itoophiyaan irraa fudhate malee galataa wajjin baay'ee haasofne waa hirkoon egeree miidiyaa irratti ture kan jalqabuuf ture keessa beektatee hirkoon egeree miidiyaa irratti jalqabuuf ture garuu egeree miidiyaan ETV wajjin kompiitii gochuu hin dandeenye. So galataa wajjin seerumaan haasa'aa turre garuu gammadeera baay'ee galataan openly manatti haasa'aa turre wanta karaa ETV deemaa jiru sana carraa sanatti yeroo isin dabartanis natti toleera. Al tokko akkas personalitii namaayyuu kan ilaalamu hojii tokko walii wajjin hojjetta achi booddee namni tokko namatti har'a wajjin hojjettu bor milkaa'ee fi sadarkaa biraa tokkotti gaafa ce'u gammaddeema nama sanaaf waan gaarii hawwuun iyyuu bilchina cimaa sila. Malee dinqiidha jechuudha gaabbe dinqiidha. Hirkoon akkam ture hirkoon baay'ee jaallatame koomeedii
Egeree koomedii irraati gara sirnakoo. Sirnakoon is more in advanced diima ture. Isarraa immoo gara sadarkaa televezyiinii ETV jechuun egaa guutummaa biyya Itoophiyaa keessatti kan darbu. Isarra darbee immoo nu warri biyya hambaa kun immoo teenyeetti mukoofnu sadarkaa isaa hojii sadarkaa isaa eeggatedha. Akkami? Hirkoon egaa waan si dhibu akka afaan Oromootti siitkoomii afaan Oromoo dheeraa isa jalqabaatiin televezyiinii keessumaa televezyiinii biyyaalessaa irratti dur kan sagantaa dhangaafaatu ture torbaniin taphoota gaggabaaboo maal fa'aa dhiyeessaa turanii. Inni kun immoo waggaa lamaaf hojjenne siizinii lama hojjenne olmoos gara kutaa 100 wayii hojjenne. Egaa muuxannoon keenyas nu gargaareera. Egaa muuxannoo amma fakkeenyaaf amma namni tokko dooktarii beessa ispeeshaalaayizii gaafa godhu jalqaba dooktarii mataa achii booddee gara tokkotti muummuuxachaa deema. So turtii nuyi kanaan dura yuutuubii egeree miidiyaa irrattis iddoo biraattis waltajjii irrattis gochaa ture baay'ee nu gargaare gara sana gaafa fudhannu jechuudha. Sanaan immoo akkuma jettee egaa televezyiinii biyyaalessaati qarshii kanas egaa qabu miti reessan. Kompeet gochuun dandeenya. Atu biyyaa wajjin dorgommii lixuu keenya dhibeera. So riisorsiis qabu waan ta'eef isaanii meeshaa baay'ee kireeffattee hojjechuu dandeessaa. Ogeessota baay'ee kireeffattee qaxartee hojjechiisuu dandeessaa. Akka sana amma dhuunfaa siin ta'u sii galee. So audiensiis immoo baay'ee bira ga'u isaan televezyiiniidha waan ta'eef namni biyya keenya baay'een isaa ammayyuu televezyiinii kan ilaalu jira keessumaa uummati keenya baadiyyaa jechuudha. So namoota baay'ee adreesii godhu yuutuubii irrattis namoota baay'ee adreesii godhu isaaniifis nuufis carraa gaarii ta'e. Dhugaadha. Beekidduutti koomedii gaama yeroo dheeraaf hojjettanii akka amma yeroo hojjettanii isinii qaqqajeeltii. Akkoo kana isin walitti dhuftii akkuma TV irratti arginu. Isaa walitti dhufanne. Inni TV irratti dhufu hojjetamaa dhumaa isaatiin amma yeroo itti hojjetanii fidanii tooma isaa hojjettee nyaatta mitiire shunkurtii muruu qabdi maal qabdi gurguruu qabdi iji boo'uu qabdi waa meeqa qabdi isheeti. Baay'eesaadha garuu hojii koomedii maal isaatti tola kolfaama hojjetta. Firiidamiin hojjetta yoo sirkaa badeesii. Paartii kolfaati waan ta'eef irra deebitee waraabamtaa inni baay'ee bareedaadha. Tokko immoo tiimiidhaanis wal beekna waan ta'eef yeroo dheeraa walii wajjin turre waan ta'eef nuu gala amma yoon waan tokko jechuu fedhee waan amanuun jechuu fedhu nan tilmaaman waan jechuu fedhu yeroon deebisuuf jechuudha. So inni baay'ee gaariidha. Garuu dadhabsiisaadhas immoo uumama kan. Egaa amma wajjin hojjechaa turre sana sii gala. Viidiyoo daqiiqaa 20 hojjechuu fi namni baay'ee nama gaafa ilaalu waama daqiiqaa 20 waraabamu faana miti fakkaatu. Inni piroodakshinii dheeraa gaafataa qodaa sana kireessuu gaafataa seetaappii isaa hojjechuu manumatti waraabdullee argachuu baay'ee ulfaataadha manuu biraati. Kanaafan jedha sila kaameeraa 5 yeroon argina ni naaf kennan jedhu kaameeraa kireeffannee hojjenna waan ta'eef sunis jira. Chaalenjii baay'ee yoo qabaate yommuu garuu gaafa uummatatti dhiyeessitee riyaakshiiniin uummataa gaarii ta'u si onnachiisa. Ta'eessoo ta'a. So mudannoo wayifaman jiru? Mudannoon egaa siitkoomii guutummaa humti isaa mudannoo. Waraabbii tokko isaa irratti siitkoomii mudannoo ajaa'ibaati. Al tokko maal faatu ta'a sirreeffattee hundumtuu sirreeffatee bakka galuuf jennee hundumti keessan cal jedhaa 1 2 3 reedii ta'eeraa hundumtuu jedhamee action gaafa jedhamu ibsaan immoo gada. Warri elfaa booddee hojjettu nu yoo hojjennu amma yeroo isaan deetta aakshiniin keenya al tokko warra ibsaaf ta'a. Aakshin gaafa inni itti buutee hin beeku. Ofii godhusaa. So inni faasii mudata al tokko immoo waraabdeefa miimooriin koraaktiis jalaa waraabdee fixxee jechuudha. Miira sanaan immoo fiddu miti al tokko koomedii gaafa hojjettu seenaa tokko iyyuu namni lama yoo sitti hime isa jalqabaa turre impireesiisii godha. So si rakkisa waan ta'eef al tokko maal nu godhe mudaan tokko waraabaa jirra akkas kaameeraa lamaan waraabna tokko intini godhee aakshin jedhamee gallee hojjenneetu hin kolfine baay'ee. So baay'ee kolfinee baay'ee nutti tolee siinima bareedaa ta'e wantichi. Achi booddee mi'aal tokko ilaallu inni gaafa dhan ilaallu inni tokko reekiin galee dhaabbateen hojii kolfaa ture inni waraabaan ture.
Saawundii sal tokko tokko kan hin galan hin kolfu waan ta'eef sagaleen kaameeraamaanis immoo hin galan tokko tokko. Isaan yeroo wantichi baay'ee nama kofachiisu inuma harkaa ba'a. So waan ba'eessa baay'eetu jijjiira. Kaaraakterii keenya baay'ee wal baruu keessaa kan keeffamu wal tokko tokko kaaraakterii magamtaatu hirkootaa isaa yoo ta'e gamta jedhee maasaa ofii masaatii hirkoo waan gamta jedhee haasaa. So waan akkasii baay'eetu si mudata. Baay'ee jireenyi isaa baay'ee sitti tola. Milkeessaa. Amman isin keessaa adda. Miti it's more seriously dha. Mee waa isaa maaltu si dhiba? Milkeessaani ammanni kaaraakterii gamtaa fudhatee hojjete waaqayyo isaa gargaaru malee an biyya kana dhufee gaafa nama hojii wal baru kaaraakterii keessan baay'ee jaallanna baay'ee namatti tole distiraaktan nagaadha gamtaan nagaa isaan kennini malee. Maaliif isa eenyutu kenneefi maaliif isa fudhateen? Ijoollee xixiqqoo mataan ishee amma mucaa xiqqoo tokko argeen ture. Tiyyaan nagaa isheeti jettee nagaafatti mucaa xinnoodha waan si dhibu mucaa waggaa 5 wayiiti. Tiyyaan nagaadha maaloon nagaadha ittiin gamtaan nagaadha nagaa siidhaan jedhan jedhe hin barbaadu raajee. Kun egaa kaaraakterii tokko kaaraaktericha jabeessee hojjechuu isaati. Nama tokko tokko nama taa'ee ilaaluun namni sun hamaa jettee amansiisuu danda'uun iyyuu dandeettii taatoo cimaadha. So namni baay'ee nama taatoon akkasii biyyoota garaagaraatti namni bakkeetti si lolu fa'aa hin jiraata. Kaaraakteriin keenya sun amma dhugaatti fakkaate jechuudha. So inni dandeettii taatummaa isaatii inni baay'ee dinqisiifadha sanaanii. Personaalis immoo nama qaxaleedha. Kaaraakterii sana garuu diraamaa hirkoo kan daayirektii godhu Galataa Ijaaraati. Istoorii isaa baay'ee isaa walumaa wajjin deevilooppii goona. Kaaraakterii sana qopheessaniitu eenyutu taphachuu danda'a gaafa jedhamee yaadamu kan dhufee milkeessaadha. Maaliif milkeessaan kaaraakterii as naannessee achi naannessee hojjechuu hin danda'a waan ta'eef gaafa itti ilaannu garuu kaaraakterii hamaa sana gaashaan itti wal baree dhuguu fi yeroo muraasa baay'ee shaakale inni baay'ee. Isuma hamaa sana fakkaachuuf iyyuu gatii guddaa itti kaffale. Hamaa ta'umtu salphaa miti. Hamaa ta'umtu salphaa miti. Baay'ee ta'eef amma namni gamtaan hin jibba namni kaaraakterii sana. Garuu immoo gaafa akkuma carraa ta'e episoodii tokko keessaa hafu immoo eessa dhaqee gamtaan jedhanii immoo gaafatu. Kaaraakterii beessa. Ijoollee baay'ee qaqqaxareedha. Amaanueliin akkasii Amaanuel Taaffasa baay'ee qaqqalee hojii amanuun immoo hin kolfunni. Inni kennaansaa ammatuma hojii hojjechaa irra waan tokko namni tokko yoo dogoggore inni hin kolfunni callisee maja keessatti ilaala. Warra kaattu kolfa malee inni baay'ee isa kolfanii of gadhiisan kan hin beeku tarii umuriis ta'uu danda'a. Ani yeroo hanqee abeera. Dubbii kana keessa lixaadha. Inni akkasii Galataanis akkasii dhugaa dubbachuuf tiimii sana wajjin hojjechuun baay'ee carra qabeessa na taasisa. Maaliif al tokko tokko hojiin nama tokko yoo keessaa ba'ee mul'atee amma episoodii tokko irratti gamtaan garmalee mul'atee inistiraaktarii dandeettii isaa kan inni mul'atu kan isaa qofaan hin ta'u. Ani yeroon gargaaruuti inni immoo baay'ee cimee mul'ata jechuudha. Yeroo isaan na gargaaran baay'ee cimee mul'ata. Kan Galataas, kan Miikiis, kan Amanuus, kan Eeduufaas taatonni achirra jiran baay'een isaanii caalaan isaanii of gadhiisoodha. Akkati taphattuuf sii mijeessu yeroo baay'ee ofii isaaniitii selfishii miti. So akkati mul'attuu fi akkati shaayin gootuu fi baay'ee si gargaaru. Hundumti isaanii aadaa akkasiitu nu gidduu jira. Kanaaf iyyuu tiimiin sun ture malee yeroo baay'ee tiimiin biyya keenya ijaaramee badaan turu baay'ee. So yeroo maleeraa kan wajjin turre iyyuu dursa walii laachuu ati kana godhi ati godhi anarra si wayyaa anarratti caalaa mul'atu maaltu jiraafi. So asumaan utuun galateeffadhe jara kana biyya alaa taa'ee galateeffadhe hin beeku. Galatamaan jedhaan dhugaa baay'een galateeffachuu barbaada. Yaadeera iyyuu amma waan si dhibu. As taa'ee gaafa ilaalu yaa jiruu biyya ormaa jedhe. Nama dubbisanii dhufanii jira immoo. Dhufanii nama dubbisanii. Amma na erganii qorannaa na erganii. Dhaqi biyya basaasii kottu jedhanii iddoo ilaaleeraa fi amma guuradheen deebi'a. Amma achi deebite immoo warra achi hojjaan isaanii dhedheeraadha akkan jenne. Ani warra nama lamaa keessa jira. Hin dandeenya kottaa jedhee fideen dhufa. So waa'ee
instructorii kaastee turte. Yaa. Mee waa'ee isaa maaltu si dhiba? Wanti si dhibufaa jira waa'ee isaa? Ani kaarakteriin instructorii hin gubate diraamaa sana keessatti hirkoon dhufee mataa naanneessee gamtaan dhufee dubbii xaxa'ee jaarsi numa rakkatanii gaddeebi'ee isinii wajjin umurii koo kanatti akkas taa'anii garuu akkasuma ta'anii immoo isaantu immoo fuudhee dursee yoo argite ta'ee fi namni bulee cimaadha waan ta'eef ijoolleen yoo molii gadi fiiddeeyyuu namni bilcheessee gadi qabee deeme immoo isaanumaaf iyyuu ta'e immoo gara dhuma baay'ee personaalii garuu ijoolleen baay'ee qaqqaxale baay'ee. Dhugaa dubbachuuf ta'e sadarkaadhuma koomedii Oromootti dhagaa kan haasaa jirru malee hin jiru. Koomedii baay'een hojjetamaa tureera garuu guddatee sadarkaa kanarratti amma kana ijoolleen keenya yeroo jabaatanii baay'ee nama boonsaa dhugaa isin galateeffannaa bakka jirtanitti warra akka milkeessaa fa'aa. Alamuu Taaffasee guddaa galatooma warri kaanis warri duuba jirtanii warra isin hin beeknes keessumaa hirkoo keessatti namoota baay'ee keessan beekuu dhiisuu nan danda'a warruma bebbeekuun haasaa jira gaarii naa gootu garuu hundumti keessan guddaa galatoomaa isin hin jedhanis egeree miidiyaa bakka bu'ee so ammoo gara fuulduraatti hirkoon akkam taate yaadda? Hirkoon akkam akka ta'u anamma dhugaa dubbachuu anumtuu anan beeku qabu. An biyya ormaan jira amma biyya ormaa taa'uun ulfaataadha. I think hojii tiimiidhaan hojjetamu numatti fufnee hojjenna. Galataa ijaarratu murteessa gaa hirkoon itti fufaa fi ittiin fufuusaa daayirektii isatu godha waan ta'eef murtoosaa eegaa irra gaamma murtoosaa jala buuna. Haaraa gootanii ETV wajjin saayin gootanii itti fuftu moo inni sun akkuma kanatti itti fufama? Filannoon isaa bal'aadha gaa. Tokko ETV wajjin agirmentiin itti fufnaani ETV wajjin itti fufama. Yoommoo tarii gaa namni faayinaansii caalaa dhiyeessuu danda'u yoo jiraate mootummaa waaqaatti galuuf hojjenna miti. So namni caalaatti horii itti investi gochuu danda'u immoo yoo jiraate miidiyaa biraas ta'uu danda'a. Isarratti itti fufuun keenya nafu yookaan hirkooma itti fufna yookaan immoo tiimii hirkoo suni diraamaa gosa biraadhaan immoo kaaraakterii mootummaa haaraadhaanis immoo hojjechuu dandeenya. Garuu yeroo muraasa keessatti waan birru ta'a. Anis yoon biyya nan gala ta'eef anis ingiliffa baay'een fudhee gala waan ta'eef akka faranjii ta'e hojjechuu nan danda'a. Amma gara dhumaa irratti afaan nuyi kun keenya oolu mee itti deebina asatti. Maaliif namootni baay'eedhuma saspendi ta'aniiru hirkoomaa nu jalaa deemee siin jedhu. As dhufuu fedhee waan diraamicha fixee wayii namni itti fakkaate jira. Akkuma carraa walirra bu'ee waan jedhamu. Achi diraamaan sun tokko waraabamee taa'eetudha kan inni darbu. So akkuma diraamichi dhumeen immoo carraan kun dhufee gara biyya kanaa hojiidhaaf dhufee. So yoon as nan ture ta'e akkam akka ta'u hojii ilaallaa yoon nan galate. So biyya kana hojii fan dhufeette egaa ministeera baasuuf jetta fakkaata. Hojiin hin beekne. Hojiin hin beekne ammoo hojii koomedii jechuudha. Hojii koomeediiti garuu namoota baay'ee wajjin yeroo naasawwan erga dhufeeti ammam jiraattan biyya kanaan jedha waggaa 10 waggaa 15 jedhu akkamitti dhuftan gaafa jedhu namuma bira dhufeenii waggaa 15 ta'e tarii yoo narra bu'ee carraan kun jedhee. So by the way Osfaanaatu invite godhe biyya kanatti. Osfaanaanii official invitation Osfaanaatu naa godhe keessummaa kabajaa godhanii naa affeeran isa Osfaanaa bara kana 2025 siyaatilitti isa qophaa'e irratti. So isaanii wajjin karaa isaanii yoo dhufe immoo weelluu entertainmentiitu immoo sagantaa kana qopheesse. Isaantu walii wajjin ta'e weelluu entertainmentiin paartinarii Osfaanaati. Sagantaa kana isaantu anaaf qopheesse jechuudha. Osfaanaatu keessumaa kabajaana godhe. Asumaan taankii jechuun hin barbaada isaanii sagantaa bareedaatu ture. Osfaanaa gaa biyya teenya hordofaa ture duraanii artistoota baay'eedha kan isaanii affeeranii gara biyya kana akka isaan dhufan godhanii. So baay'ee galatoomaa jechuun hin barbaada. Pirezidaantii Osfaanaa Saaraa obboleessa keenya abdiidhaanis bara gaggeessummaa gaarii siif haa ta'uun jedha. Asumaan inni galateeffachuu barbaada. Gaarummaa isaa abdiin beekta yaada.
Comedy Central kan jedhamu. Yaa. Hojjetaa ture. Yes. Innis komeediyaanii Nutti dhiyoodhan. Gidduu kana dhageenya hin beeknu qabee obbo Abdii. Dhugaa warri Osfaanaas warri Weelluu Entertainment illee guddaa galatooma. Boleessa keenya nuyi itti fagoo'achaa turre amma kunoo achitti irra. Kanaaf carraa gaariidha dhugaa namatti tola baay'ee tola. Nama baay'ee argita. Amman yaaduun olitti nama baay'ee wajjin wal argan. Daawwattoota amma kanaayyuu qabnaa jedhee amman yaadu. Namoota baay'ee wajjin namoota baay'ee nama simatanii. Diyaaspooraan biyya kanatti an argee namoota baay'ee jaalala siif qabanii namoota baay'ee si kabajanii dhugaa dubbachuu fi hawaasa baay'ee garaas nyaatanidha. Akka maatiitti sitti dhiyaatanii haasa'u. Eebiqa diraamaa irratti yeroo si arganis torbanii si argu waan ta'eef maatii mataanii irra namoota baay'ee wajjin. So baay'ee si gammachiisa namootni ana sitti argee baay'ee hawaasa ba'eessadha. Baay'ee dinqiidha. Moo amma gaa mudannoo qabdu yoo nutti himte mudannoo baay'eenuma yookaan si gaddisiise yookaan si gammachiise fa maal tirama komeediin egaa akkuma sila dubbattee walumaa galli isaa mudannoodha. Baay'ee mudannoo egaa amma hojii komeedii kana keessatti waan baay'eetu nu mudata dhugaa dubbachuuf guyyaatti amma egeree komeedii irratti yoo viidiyoo 20 hojjennee irratti mudannoo 20 ol qabna jechuudha. Guyyaa tokko gaafa hojjettu waa meeqa hojjetta baqa. So amma fakkeenyaaf yeroo isaa tokko jira nyaata hojii hojjechuuf innee giraasoma nyaanne kan hojjenne tokko shunkurtii hojjete olumtuu barbaree hojii walitti dhufee jiru yeroo sana amma tumanni hojjetu shunkurtii murmuruutu utuu iji isaan boo'in iji kaameraamaanii boo'ee garasiiti. Sana qofaa utuu hin taane biyya Ameerikaatti lammiin gurraachi George Floyd bifa suukkanneessaa ta'een ajjeefamee jira. Waan akka sakasiifaas mudata al tokko nuyi amanuu wajjin sagantaa waltajjii hojjennu ture. Sagantaa waltajjii hojjennu akka nama sammuu gadhiisee wayittiin hojjedha jedheen surree bal'aa tokko uffadheen surree bal'aa sana jalatti immoo surree dhiphaa sana normaalii uffadheen jira. Surree inni bal'aa sun immoo natti bal'aadha waan ta'eef akkasuma tan qabadhee waltajjiitti bahee amanuun immoo waltajjiirra jira keeppii kaa'atee jiran immoo akka qonnaan bulaa ta'ee hojjeta kaaraaktarii achi booddee utuma diraamaa hojjetu koomedii hojjennuutu namni keessaa tokko baay'ee makolfee gammadeetu akkuma isa yeroo warra sirbanii dhaqanii birriitti maxxansan jiranitti isuma birrii fidatee dhufe tokko. Utuma diraamaa hojjennuuti kan utuma koomedii hojjechaa jirru birrii qabatee dhufe. Abbaa 12 abbaa 200 abbaa 200 fidee dhufeetu amanuu ol qabee mataasaa keessa kaa'eef abbaa 100 jechuudha. Achi booddee gurbaan xiqqoo waa fudhateera fakkaata dhaabate achi booddee abbaa 100 amanuutti kennee jechuudha. Akka 200 baatu immoo argeera yeroo nasi akka wal diraamaa hojjetu itti siqe gaa maaliif dhufee naa kennuun isaa ona fuuti naafaa kennee jechuudha. Gurbaan inuma dhaabate callisee achi booddee keetu utuu ilaalu adibbattee harkatti gojomeera. Achi booddee gurbaan onaa kennuuf jedheetu birrii 100 sana fidee gaafa dhufu lafa naa kaa'u dhabe. Abetta rifeensi qophii achuma keessa leesuu goof irra kataa. Baarnetaan qabu. Amanuuf achi keessa kaa'ee giiphii keessa naa kaa'u fedhee tiishartiin koos hin qabu. Surrees gaafa qabus hin qabu. Garuu surreen koo immoo bal'aadha. Booddee gurbaan xiqqoo machaa jiras fakkaata waan ta'eef surree gosa bal'aa sana akkasuma qabee harka isaa keessa gashee. Surree koo keessa akkasiin jedhee bakka akkas sirba warra dabuubiitti sirbeeroos maaliif lafanni birrii kaa'aru argaa jiru waan ta'eef harka isaa qabeetu hin argu waan ta'eef na qaqqabee lafa boorsaa kootii kee keessa birrii naa kaa'u fedhee na dhabe. Achi booddee birricha kaaseetu hin tufe miti. Mamiice birricha malee itti tufe maan natti lattafee illee kabalaan na joonjeesse malee akkasiin naannee. Isa kana gotti rukutu birriin harkaa lafa guute abbaan 100. Achi booddee amma gajjadhee fuudhuuf nan sodaadhe. Maaliif utuu diraamaa hojjetu gajjadhee fuudhaa jedhama dheen amanuun immoo birrii baay'ee jaallata kaa dhugaan baasaa irra waan achi booddee maal godhaa akkas jira miti yeroo durii waa lafaa argannu tokko beekta qixxoo itti dabba daftee qabatta miti. Kana shabboodhee baasee kan isaa keessaa 100 fuudhee kiisii isaa keessa kaa'ateetu keeppii isaa fuudhee irra kaa'e lafa.
Achi booddee maal abbaa keeppii keessatti lafa bu'ee fuudheetti deebisee lafuma naafataa wajjin naafaa odeessiif koomediidha garuu asii birrii irratti wal qabaa irra. Gaafanni isa lammaffaa gaafanni fudhatu keeppittii walitti cafaqeetu birritti wajjin fuudhe. Gaafa naqu hin jiru 200 fudhate 100 biraa qaba amma yoonaa yaa saba duratti han gaafatadha. Baay'ee waan meeqatu jira gaa wanti nama quunnamu. Amma gaa gara dhumaatti fidaa jirra. Sa'aatiin keenya baay'ee deddeemaa jira. Afaanii kaniiku siima waan ree seetii kanii ree. Faranjiin jira. Nagaa dhaabna waan ta'eef afaan nuyi itti agaati. Maal kennaadha. Kennaadha. Kan afaanii kun eebbaadha? Moo sitiika? Anatiika. Sitiika malee inni Ingiliffaasa. Naasaan. Haasichumatu addadha inni kansa. Kan saa cimaa Ingiliffa tokko waggaa meeqa na eegsiseen. Ingiliffa tokko qabaa. What does makes every day ijooti libeedha. Inni iddoo 50 qaba. Tokkitti maasaan. Arramoo gaa afaan Oromoo Ingiliffatti itti jiru maaliif? Diiyaaspooraadha irra. Ngoona. Diiyaaspooraadha. Amma gaa warra ministeerota haasofna maaliif sagantaa qabda waan ta'eef sagantaa koomedii qabda. Faranjiin dhufuutu irra jira. Faranjiin immoo yoo Ingiliffaan haasoftu ta'e nuftu. Kanaaf afaan Oromoo gara Ingiliffaatti nu hiiktaa jechuudha irra. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu? How are you for every night and the morning? Egaa akkuma dubbanne dhufnee jirra. Arsenal win the Premier League Cup. Egaa dhufaatiin keenyas immoo Minnesota biyya Oromiyaati. Oromia is big enough Africa and many water Bishoftu. Kanaaf sagantaa gaafa September 7 qabnu. Please lend me a car. Sagantaa gaafa September 7 Norway Hall iddoo jedhamutti. Slovenian president is dead 1978. Iddoo sanatti yoo argamtanii anaafis jajjabinaa saba keenyaaf illee koomedii keenyaaf illee gaariidha. Australian fish is bigger than and every time happy. Kanaaf warri biyya jiran hundumti isaanii warri kaan Austraaliyaa deemaniiru warri kaan immoo Awurooppaa jiru warri kaan Kanaadaa jiru ana qofaa tafe. I live in Japan, everyone is in Eritrea. Kanaaf warra akka barsiisaa instructorii faa biyya jiru. Every animals in the world is happy. Kanaaf barsiisota kanallee biyya kanatti fiduun barbaada waan ta'eef gargaarsa keessantu nu barbaachisa. I joy and the coffee is happier than tea. Isa duwwaasatuun ta'ini milkeessaa kan jedhamu halkanii guyyaa kan naan xabu nama biraa nama baay'een illee kan xabe biyya sana keessaa ari'uuf kan qopheessaa jiranii isallee fiduun barbaada. But anytime Russian president is also happy and Slovakia downtown. Kanaaf bakka amma isiniin jedhame sanatti gaafa September 7. Mediterranean is divided into 7 countries. Rakkoo koo kana hundumaa hubattanii akka iddoo sanatti naaf argamtaniin kabajaan isin afeera. Europa is very nice and but America is better. Bakka kana immoo tokko tokkoon isinitti kanan ibsu ilaa gajjallaa kanatti argattu. One is upper and one is down, but right is down always. Kanaaf adreesii isaa fi sa'aatii isaatu hin dabarsinii harka keessan kana babal'ifattanii dhufuu qabdu. Everyone is happy birthday and congratulations. Kanaaf galatomaan isiniin jedha. Thank you, graduation, thank you. Kanaaf Ingiliffa qabu na fitadde. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma argitaa geessan egaa sagantaa addaatu qophaa'aa jira boleessa keenya waaqoodhaani. Sagantaa kanarratti hiriyoota keessan firoota keessan namoota beektaniif hin beekne warra afaan beekanis warra afaan hin beeknes afaan lamaan kan gaggeeffamu boleessa keenya afaan chaayiniisii duwwaatti hin dabalamne malee afaan hundumaan gaggeeffama akka dhuftanii argamtanii dhugaa September gaafa 7
obboleessa keenya bira dhaabbachuutu nurra jira. By the way obboleessa keenya bira dhaabbachuu iyyuu miti. Xinnoo ishee yoo geeddarre gaariidha. Aartii Oromoo kana bira dhaabbachuutu nurra jira. Namootni aartii hojjetanii cimuudhaaf maal gochuutu nurra jira. Waan dandeenyu gochuu danda'uu qabna. Kanaaf obboleessi keenya immoo kunoo gidduu keenyatti argame. Kanaaf amma isinii danda'ametti sagantaa sana irratti akka argamtan abdii qabna. Yoo nu danda'ames immoo gidduu gidduutti beeksisa adda addaa immoo isinii qopheessina. Dhumarratti wanti jettu jiraate. Dhumarratti akkuma jettee Seeptembarii 7 sanbata guddaa fuula keenya jiru waaree booda sa'aatii 3 irraa kaasee galmiin banama. Norway House hundumtuu dhufee akka hirmaatu sagantaa bareedaa qabaanna. Koomedii isaa tuttuqnee haasaa turre kana hundumaa isaa walitti qabnee akka diyaasporaaf ta'utti guyyaa sana walii wajjinii shaashaa jenna. Yeroo bareedaa qabaannee keessumaa gootee waan afeertee fi baay'ee galatoomii ulfaadhatin. Yaa anallee baay'een si galateeffadha. Guttusiyyoo akkuma warri biyya kanaa jedhanii. Kanaaf achumaan illee obboleessa keenya itichaa guddataa hubannaan dubbataa jedhanii galatoomii siin jenna. Dhugaa dubbachuu ta'e baay'ee si galateeffannaa yeroo kee dhugaatu ta'e yeroo maatii keerraa yeroo ijoollee keerraa fudhatte yeroo kana iddoo kana nu wajjin argamuu keetiif si galateeffannaa. Obbolootni nu daawwattan illee hundumti keessanii nu galateeffadha obboleessa keenya. ODM YouTube channelii qaba, Facebook qaba. Kanaaf bakka sagantaa isaatiitti argamtanii sagantaa isaa jechuun gootu biroo hin jiru. Page isaas, Facebook isaas, YouTube isaas akka subscribe gootanii achumaan illee follow godhaa gaa barasii kana. TikTok illee qaba baay'ee TikTok illee follow godhaa. Eebbifamaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.